Jaalatamoo ijoollee Waaqayyoo hordoftoota Obdii Miidiyaa bakkaaf biyya haala keessa jirtan keessatti nagaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ana obboleessa keessan Paaster Dandanaadha. Inni nagaa koof nagaa keessan baay'ise Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan ulfina guddaa fudhatu. Akkasumas baga nagaa fi ayyaana Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti eegamtanii bara 2012 gadda dhiphina gadadoo isaa wajjin dabarsitanii nagaan bara haaraa kan 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geessan isiniin jedha jecharra kan darbe akkasumaan hawwiirra kan darbe laphee koorraan isiniin jedha amantiidhaan isiniin jedha barri haaraa kun bara itti dhiphattan bara itti boochan bara itti gadditan otoo hin taane maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara nagaa bara gammachuu bara milkii bara boquun keessan olitti jedhu bara ulfinaa isiniif haa ta'u akka dhuunfatti akka maatiitti akka biyyaatti bara boojuun keenyatti deebi'u bara gaafiin keenyatti deebi'u bara birmadummaa bara nagaaf milkii bara galataaf faarfannaa akkasumas bara wangeelli Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalootatti lallabamu bara lapheen dhalootaa fuula Waaqayyoo barbaaddatu bara jijjiirama isa dhugaa Waaqayyo nuyiif isiniif haa godhu Gooftaan isiniif haa godhu. Gooftaan ulfina guddaa fudhatu. Egaa yeroo garaagaraatti bara 2012 fi sana dura karaa Obdii Miidiyaan akkasumas fuula FB koo Paaster Dandanaa Margaa jedhu irratti sin tajaajilaa tureera. Obdii Miidiyaa immoo YouTube irratti, Telegram irratti, FB irratti tajaajila bal'aa siniif kennaa tureera. Yoo Gooftaan jedhee yoo jiraanne bifa isa darbe caaluun kana booddeellee itti fufnee Waaqayyoodhaan isiniin ni tajaajilla. Gammachuun kan koo Waaqayyo ulfaachuu fi isin eebbifamuu. Gammachuun kan koo Waaqayyo kabajamuu fi isin qullaa'uudha. Gooftaan ulfina guddaa haa fudhatu. Amma Waaqayyo ayyaana naaf baay'ise kana gochuuf qophiidha. Isinis nu hordofuu irraa duubatti hin deebi'inaa. Nu waliin hirmaadhaa. Obdii Miidiyaa subscribe gochuu akkasumas tajaajila Obdii Miidiyaa hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Ammumallee Obdii Miidiyaa subscribe godhaa tajaajila keenya guutuu argadhaan isiniin jedha. Gooftaan haa ulfaatu. Amma sababni gara keessan dhufe lallaba qabadhee yookaan barsiisa qabadheen dhufe otoo hin taane Waaqayyoo waaqeffachuun dhufe. Ani Waaqayyoon waaqeffachuu, Waaqayyoof ulfina laachuu. Isin immoo na waliin gara ayyaana Waaqayyoo, gara hafuura Waaqayyoo keessa seenuudhaan humna Waaqayyoo keessa galuudhaan akka Waaqayyoo waaqeffatteen isin affeera. Obboloota koo faaruun amma isin affeeru, faaruun amma waliin isin waliin Waaqayyoon ittiin waaqeffadhu, faaruun baay'ee jaalladhu waggaa 13 dura kan hin dhagaye faaruu kana argachuudhaaf baay'een namaa ture keessaa faaruu tokko dhimma wangeela irratti kan inni faarfate faarfataa Lataa namni jedhamu argachuudhaaf yaalii guddaan godhee miidiyaa hawaasaa irratti kallattii garaagaraatiin gaafadhee argachuu hin dandeenye. Amma Waaqayyo na gargaaree guyyaa dheengaddaarraa argadheera dhimma wangeelaa ilaallata isa guyyaa gara biraan isin affeera. Amma garuu faaruu jireenya koo ilaallatu faaruu namummaa koo ilaallatu isin affeera isinis na wajjin faarfadhaa. Isinis ni laallata dhugaaf hafuuraan waaqeffannaa garaarraan ni waaqeffannaa. Yesuus Kiristoos bara baraan haa ulfaatu. Tajaajila kana hiriyoota keessaniif illee share godha. Haaleluyyaa. Ralaba jene mele bedias. Yamutina bae ulkanu. Inni ka Waaqayyo tijedu. Ayane kinatina nae. Dipina ko ani adadu. Yamutina bae ulkanu. Inni ka Waaqayyo tijedu. Ayane kinatina nae. Dipina ko ani adadu. Manangona wanta kambira. Siwama Mungu tunaga Yesus kona mitugeti Natuge enju fayama Jila raba cheka boya Hallelujah Jisha poria Hallelujah Say Abaye, you're not the reason, mother. You're not the reason, Narada. Chirena tu, now what you mean, Mayana Ketu? Chirena tu, now what you mean, Mayana Ketu?
baay'ee ol kaanu inni kan waaqayyooti jedhu ayyaanni keenatti naanna'e dhiphina koo ani yaadadhu yommuutti kan baay'ee ol kaanu inni kan waaqayyooti jedhu ayyaanni keenatti naanna'e dhiphina koo ani yaadadhu maalaan goona wanta kan biraa si waamamuun gochuu nagaa Yesus kono michugeti na tuke nyupayaba Jesus ara la bajena moya la badiga boya ufa baeko makro bara bajena masheporia Claudius afurri naga afurru akefannas nitagal Zanzanta, Ositela Janja Besita, Sigavanela Yatahu, Tenoko Malatimu, Sigavatanjira Yatahu, Tenoko Malatimu, Yamutina Bae Ongado, Inikawaka Yotijero, Ayani Kinatina Nae, Ipina Koane Adatu. Mutinga bae olgalo, ene kawakayote jero, ayane kinate nanae. Haila boya 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 boya. Parabagato parabajena mayala badias. Naga Jesus. Makrela borra bajina moya maya moya moya moya. Parida borra bajana maya baba baba badias. Jesus. Jesus! Jesus! Ugala, ati kofti na gesa si kabachun ko hunde chala. Uffay, esa kanke mbeka. Mali wakan suwaga fadum beka. Rela boya makiponia. Yamutina wachinin tatu. Nikona ni batatu Yamutina wati Jesus Mutina bae olgano Ene kawaka yoti jedo Ayane kenatina nae Ipina koane yadadu Yamutina bae olgano Ene kawaka yoti jedo Ayane kenatina nae Ipina koane yadadu Madam good Jesus! Hachuria makiga! Tera makoa yula mora Virginia! Ugade Jesus! Abayeko! Sinanjirenya argate! Matero bagajula boya! Shu! Uffa! Uffa Jesus! Mare! Inni kawaka yoti jedo ayane kenati nanae ipina koane mallatoko tusakan hallelujah mallatoko Jesus ko dubisa ayane kenati nanae ipina koane adadu malangona wanta gambira sikama mungo yunaka Jesus ko ano michuketi Natuke no falla. Wa chila. Afaye. Era la chica poi alla badina mosia. Ugada esa kan kembeka. Lavannu fembeka. Kan Jesus yani mucha Jesus. Sanin dua ole sanin badisa ole. Isa qabachun ko hunde caal warqin meeti dundum tun darba Jesus garu barabara ani Jesus wajin furuma cimse barabaran jirata hallelujah ushururu jirena guddise dainumma kooti boba abba faada ko jalana fudate kan sana godate
ija sana rabufate dubbi sana nyaachise ayyaana sana tumse kana caala mallaaf godha Yesuus dhaaltuu mootummaa sana godhate hallelujah Kanaafuu harka koona qabdee namugee buttee naawtuudha. Ani yoo Waaqayyoo gochaa kee isa dinqisiisaa lallabsaa. Ani yoo Waaqayyoo gochaa kee isa dinqisiisaa lallabsaa. Irreen kee dhaloota ammaa dhalootaatti aangoon kee dhaloota dhufu hundumaatti. Araadhaa arras boorisaa galeen kee. Targani inabu gofta garuman ke elenge alota madalota ti agoke alota duhundumati arada arrasbori sagalenke madali inabu gofta garuman ke hallelujah ana namni wangeelanatti lallamne faaruu dhageen Yesuusin fudhadhe Faaruudhaan Waaqayyoon jechuu baay'een jaalladha. Keessi koos baay'ee boqata. Faarfannaadhaaf sagalee ta'uu yoon qabaanne illee laphee faarfatu qaba. Hallelujaa! Jiidha! Orsitena jajjabesita, atomayena barsiseta. Orsitena jajjabesita, mutummaa kootee qabdee, akeekaa guddaanarraa qabda. Kanaafuu harka koona qabdee, namugee gootee naawtuudha. Ani yoo Waaqayyoo gochaa kee. Ilaa duuti tureera, gaddi tureera, inni garuu harka koona qabee tardhaan nagee. Yesus sana lapsa irenge alota madalati angoke alota gudumati arada araspori sagalenge madali ingabugo tagarmange irenge alota madalati angoke alota Yesus Sivyo marata mamiti Hallelujah. Ingabugo tagarmange Rabajana makralo barabajinias. Ma iralabajena makrodana mashedre lebedias. Afurri gammachu. Afurri jajachu. Afurri Waaqayyoo Waaqa Yesuusin keessa hagalu. Afurri Waaqayyoo bisin burdaachus. Argee. Anuma toona argu. Toona gargaaruun argi. Kanaafuu harka koona qabdee namugee gootee naawtuudha. Ani yoo Waaqayyoo gochaa kee isa dinqisiisaa lallabsaa. Ani yoo Waaqayyoo gochaa kee isa dinqisiisaa lallabsaa. Atoo ati eenyu labsita? Ati eenyu dubbatta? Ati eenyu sagadda? Sheeloo digaboo yaloo bajaana. Aradaa adas boori sagalee kee. Ingabugo tagarmange irenge aluta marelodati amoge aluta dumate arara arlamori sagaleke Aroda la bajena Makova roba yala badina masetre lebedias Makrova na majele bedias Rabajana masheporia lavania sekopa Sinjalata Jesus Sinjalata Abako
Adat wangela na buraksi sukan me faru yero brani sinafera jede situfa age fadati ne bisa malto akana buraksi wangeli buraka finjiru wangeli no jata fijiru kun wangeli ni tajajila jiru kun saadu fe akamitti dufe buabai mali darbe dufe hardo ana fimbirat ennu akka Paulos pa rakina kan darbew ennu akka Petros pa wangela kan gorramu ennu akka Stefanos pa wangela kan du ennu duganab jire wangela kan gorramu ennu barakana ennu narganna ai barakana ennu narganna Wangela Wangela mana Kenya tisalpat Essa jirti Wangela Ya voy. Siyada chisa. Kutanne akal. Daraben koti. Daraben keti. Jesus lallabi. Qraqimbo biya lafaatu antan. Kristos lallabi. Wangeli lallabi. Lubbuutti muraman. Itti qalaman. Rebame. Jirta. Siyada chisa kutane akalu Kenya darabense kai wangela barni kuma lama kuna sadi bara wangela tilallabamu bara fachi wangela olitikau sifatau
darabeen saakoti darabeen saaketi wangeela ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos isatti hin fayyine immaraanis fi wallaalles shawuu miti kan hin hojjetaa shawuu wayin hojjetaa jira agarsiisa wayin agarsiisaa jira miti tokko eessaa akkan ka'een beeka lafan dhufeen beeka lammaffaan humna na dhaabeen beeka maddi gammachuu koo eenyu akka ta'een beeka lammaffaan garaana nyaata wangeelan itti waamameef akka ta'utti jiraataa hin jiru atoo jiraataa jirtaa barri 2013 bara faajjii wangeelaa walitti kaafnu bara Kiristoosin qofa faarsinu waaqessinu bara isa qofaaf hojjennu bara ulfina isaa mul'isnu ulfina keenya gadi buusnee ulfina isaa bara mul'ifnu waaqayyo nuuf haa godhu dammaqaa ijoollee waaqayyo barri nuti keessa jirru bara dhumaati bara dhumaa kana keessatti Kiristoosin mul'ifnee darbuun nutti jiraata eenyu nu miti Kiristoosin mul'isnee ilma waaqayyo Yesuusin mul'isnee wangeela Kiristoosin mul'ifnee wangeela Kiristoos ittiin of du'e wangeelli Phaawulos mormi isaa ittiin murame wangeelli Yaaqoob ittiin ajjeefaman wangeelli Phexros fa'aa magaaziidhaan itti bakka lamatti tarsaafaman wangeela hojjettoonni waaqayyo abboonni amantaa baay'een barmeela keessatti zayitii keessatti ittiin gubaman wangeela abboonni waldaa kiristaanaa qotamanii awwaalamanii mormi isaanii gadi morma isaanii olirra farditti gulufame qaamni isaanii gubamee akka daaraa biyya keessa facaafame wangeela abboonni kan keenya miilli isaaniif mormi isaanii konkolaataa fardeen itti hidhamee lafarra harkifame isarra naaf simbira ga'ee rakase gatii dhabe otoo gatii guddaa qabu otoo addunyaa furmaata ta'uuf jiru isa anaaf simbiratti gatii dhabe deebisnee akaasu bara wangeela kaasnu bara Kiristoosin dubbannu bara Kiristoosin mul'isnu gooftaan haa godhu Yohaannis Cuuphaan akkas jedhe yeroo namni Kiristoosin beeku ture Yohaannis Cuuphaan qalbii jijjiirradhaa jedheetu namoota cuuba ture namni baay'een Yohaannisin Cuuphaan beeka ture kanaaf namni baay'een Yohaannis Cuuphaa biratti walitti qabame wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasanii oduu bifattan keessumaa lakkoofsa 29 yeroo dhufanii ati eenyunni raajota keessaa isa kami jedhanii yeroo gaafatan eenyu atennaan inni ofiisaa otoo hin taane Kiristoosin ibse ani cuuphaadha ani Kiristoosi miti ani masii miti masiin jira sin jidduu jedhe masiin isinuma jidduu jira jedhe lakkoofsa 29 irratti immoo ilaa waaqayyo isa cubbuu nama hundumaarraa tiif qalame isa cubbuu nama hundumaarraa fuudhu ilaa waaqayyo jedhe ofiisaa mul'ise otoo hin taane carraa argatee Kiristoosin mul'ise barri kun bara Kiristoos mul'isnu bara wangeelicha mul'isnu nuuf haa ta'u baay'een isin jaalladha ani obboleessi keessan Paaster Dandanaa amma kanan tura jedhee hin dhufne Kiristoosin waaqeffachuu si waliin kanaafan dhufe tajaajiltoonnis ni waaqeffatu faarfataa qofa miti kan waaqeffatu tajaajiltoonni waaqayyoon waaqeffachuun isaanitti jira eebbifamaa